Ashama harka fuunee hordoftoota Siinqee Miidiyaa biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessan obboloota koo nagaa kootti galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaarraa gara mana Siinqee Miidiyaatti anis kanan argamu obboleettiin keessan Warqii Tuubiin jedhama. Warreen nan beeknee fi warri na beektanis hin jirtu jedhee yaada. Egaa gara mana Siinqee Miidiyaatti maaliif argamta jechuun keessaniin oolu. Egaa anis akka nama tokkootitti obboleettiin kiyya monitaayizii guutuudhaan gammaddee jirti. Anis akka nama tokkootitti gammachuu ishee qoodachuuf gara mana isheetti argame jechuudha. Akkasumas obboleettii koo Siinqee kan baay'ee si jaaladhu fi baay'ee si kabaju baga waaqayyoon firii dadhabbii keetii kan yeroo kee irratti aarsaa gootee dadhabe osoo hin jedhin karaa dheeraa wajjin hin deemte osoo abdii hin kutin obsan irratti hojjechaa turte irratti milkoofte monitaayizii guuttee jirta. Baga gammaddisin jechuun jaaladha. Gammachuun kan kee gammachuu kan kooti. Egaa Siinqee obboleettii koo asumaan dhaamsi namisiif qabu monitaayizii guutuu jechuun waan salphaadha. Haa ta'u malee karaa fuuldura keetitti waan hedduutu si eeggata jechuudha. Namni gaa waan hojjetu tokko irratti yookiin immoo waan dadhabe tokko irratti dadhabbii isaa sanii galmaan ga'e jedhee dhiisuu osoo hin ta'in aarsaa karaa fuulduraatis si gaafatu sana akka obsan irratti hojjettu siin jechuun jaaladha. Waan fakkeenya boruu namaa ta'uu fi dhaloota boruu irraa barachuu danda'uu fi waan dhala namaa barsiisuu danda'u irratti hojjetti jedhee abdii guutuun irraa qaba. Egaa asumaan immoo warreen jajjabeessaa turtan warreen kiroomii keessatti wajjin hin turtan jechuudha. Egaa baay'een keenya dhugaa dubbachuuf ta'e haga monitaayizii guutuutti abshir waliin jennee wal cinaa dhaabbannee jabaadhu jennee wal jajjabeessina. Gaafa monitaayizii guunne garuu viidiyoo daqiiqaa 10 waliif hin daawwannu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'e walirraa fiigina. Akkuma jalqaba maal jechuu barbaadatan akkuma jalqaba kiroomii keessatti wal jajjabeessaa turre abshir jabaadhu ammaa guuttatta jennee wal jajjabeessaa turre sana gaafa monitaayizii taanes viidiyoo daqiiqaa 10 viidiyoo daqiiqaa 5 walii daawwannee osoo wal jajjabeessinee baay'ee namatti tola jechuudha. Nuti gaafa monitaayizii guunne walirraa siqnaa viidiyoo waliif hin daawwannu. Kun rakkoodhuma kiyyarraa anumarraa eegalee jechuudha. Maaliif yaa haala yerootis wal qabatee ta'uu danda'a waan nama fageessu hin beekani. Haa ta'u malee dirqama keenya akkuma duraa sanitti wal jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Siinqeen ammas monitaayizii guutte malee ganaa waan hedduutu ishee eeggata. Yaa yuutuubii hojjechuun immoo bu'aa bayii hedduu qaba waan ta'eef warri beektan sirriitti beektu. Kanaaf Siinqee duubatti hin deebiin jabaadhu irratti hojjedhu. Obsa qabaachuu nama barbaachisa. Obsa immoo ni qabdi jedhee abdiin qaba. Kanaaf baga nagaadhaanii gara monitaayiziitti dhuftee gara monii guuttee baga nagaan dhuftee sisimannee jirra. Jabaadhu irratti hojjedhuun siin jedha. Yaa namni viidiyoo naaf hin daawwanne yookiin immoo kana booda namni naaf ilaalu hin jiru yookiin yuutuubiin kee hin guddatu jettee duubatti irraa hin deebiin. Maaliif wanti hundinuu guyyaa qaba waan ta'eef jechuudha. Guyyaa isaa eeggatee wanti hin milkoofne hin jiru jechuudha. Inni guddaan obsa qabaachuudha. Namni obsa qabu iddoo fedhasaa san gahuun isaa hin oolu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een keenya maal goona gaafa namni viidiyoo keenya nuuf daawwachuu dhabu gaafa bakka viidiyoon keenyallee yaa gadi garagalchee daalacha wayii nutti argisiise in aarra jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif guyyaa eeggate jechuudha wanti hundinuu jechuudha. Har'a yoo dhabde boru argachuu dandeessa, boru yoo dhabde iftaan argachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa kuni boru hin fakkaatu jechuudha. Guyyaan guyyaadhumaan jijjiirama waan ta'eef wanti ati hojjettu sunis guyyaa tokko akka chaansii ta'e yookiin carraa tokko ta'etu jechuudha. Iddoo yaadde gahuu dandeessa. Kanaafuu wanti hundinuu obsa nama barbaachisa. Obsa qabaachuun dirqama. Isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Siinqee jabaadhu irratti hojjedhu siin jechuu jaaladha. Dhaamsa biraa hin qabu. Maaliif anis yaadni ani dhufeef yaada biraa osoo hin ta'in yaa gammachuudhuma baay'een gammadee jira dhugaa dubbachuuf hootee jechuudha. Kanaaf gammachuudhuma ishee qoodachuuf jechuudha kanan argame. Kanarraan kan hafe immoo waluma bira jirra. Jabaadhu siin jedha. Waaqeen si haa gargaaru. Nama boruu waan fakkeenya boruu nama biraatiif ta'u fakkeenya dhaloota boruutiif ta'u irratti hojjettee
argamtu si'a taasisu jechuun jaaladha. Hundumti keessanuu kanan isiniin jedha warri kiroomii keessa jirtanis immoo rabbiin isin haa gargaaru. Monitaayizii guutuun immoo salphaadha. Monitaayizii erga guuttanii kaatanii immoo dadhabdanii yookiin immoo namni nuuf hin daawwatu yookiin immoo nuuf hin guddatu chaanaalli keenya jettanii abdii hin kutinaa jechuudha. Maaliif wanti hundinuu guyyaa eeggateeti waan ta'eef jechuudha. Obsaan irratti yoo hojjetanii iddoo yaadasa yookiin immoo waan bakka abjootti san abjuu keessan galmaan ga'uudhaaf jabaattee irratti hojjechuu qabda jechuudha. Kanan isiniin jedha hunduma keessan waaqayyoon isin haa gargaaruun isiniin jedha. Warri monitaayizii taatanis immoo monitaayizii ta'uun yoo irratti hojjetanii ulaagaalee isaa bu'aa bahii hedduu san nama gaafatu sanis ta'us obsaan hojjettanii akka itti guddattan akka dhaloota boruu barsiistan akka namni ganaa isin duuba jiru ol guddachaa jirus waan gaarii isinirraa baratu waan obsa qabu isinirraa barate akka hojjetu abdiidhaan isiniin jechuun jaaladha. Hundumti keessanuu yaada bira hin qabu like share gochuudhaan wal jajjabeessadha. Inni biraa koomentii irratti jechuudha. Yeroo baay'ee koomentii yeroo barreessinu yaada nama sanaa hubachuu hin dandeenyu yookiin immoo koomentii qofa baga nagaan dhufte jennee barreessinu kun jajjabina namaaf hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo gaafa gadhiifatu mata duree dhuunfaa isaa qaba. Yaada viidiyoo gabaabduudha. Viidiyoo san immoo yaada nama sanaa hubanne koomentii nama jajjabeessuu danda'u yookiin haamilee namatti horuu danda'u osoo walii barreessine natti tola jechuudha. Baay'een keenya jechuudha viidiyoo walii hin daawwannu waan ta'eef yookiin mata duree san irratti hin dubbannu waan ta'eef koomentiin immoo nama jajjabeessa haamilee namatti hora. Namni sunillee jabaatee irratti hojjeta irratti tattaaffata jechuudha. Inni biraa koomentii jalatti jechuudha nama waan dogoggore tokko yookiin immoo badiisaa san barreessitanii fi namni sunillee badiisaa san barachaa deema irraa of deebisaa deema jechuudha. Kanaafuu koomentii irree walii barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Inni biraa sheerii walii gochuun immoo sheeriin gatii nama hin gaafatu. Sheer walii godhaan isiniin jechuun jaaladha. Sinqee jabaadhu. Hunduma keessan isiniin jaaladha.